namoonni nama ajjeesaa turan to'atamanii jiran. Akkasumallee viidiyoo isaan ajjechaa irratti nama kaasaa fi akkasuma ajjeesaa turanillee isinii qabadhee dhufeera. Haga xumuratti nafaana bu'a. Maatii akka dhiiraa qofa osoo hin taane ka dubartiillee jira. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota Hamzaa Miidiyaa hundi keessan arrallee viidiyoo ajaa'ibaa namoota qabamanii fi akkasumallee warroota yakka kana duuba harka qaban namoota na bira ga'e isinii fidee dhufeetiin jira waan ta'eef haga xumuratti nafaana bu'a. Mee viidiyoo Riyaala Suudii kuma soddomiin isinii kannaa ijoollee Arsii qaqqalaadhaa. Nuun jette cinaqsan keenya amma dura biyya faranjii teesse kuma soddomman sanis nuun kannine. Almost yoo xiqqaate guyyaa tokko gizee nama 15 faa qabnee fidnu qabna. Ijoollee Arsii akka isaan fidanii fuula kaameeraa dura washwash godhanii miti malee kaameeraa duubattis ka jennu malee ijoolleen akkasii balleessina sun kuma soddomman keenyaas hin nyaanne. Arraan tana garuu gumaa ijoollee Arsii jalaa hin baayoo jette kuma soddomman keenyaas nu ergi. Arra inumaa ijoollee gosaan wal ficcisiisuudhaaf. Laal saahiba kiyya. Laal waan biraatii miti. Waan biraatii miti. Warri Arsii gumaa walirraa hin fudhannullee yoo taate waan biraa hin dadhabe baasa isin kireessuun dadhabu alaatul. Baasa ka isin qabaddaa kotta. Na tokko tokkoon gatti saamne tokkoon kuma soddom. Haadha tiyyan nagee aannan galchin kuma soddom Suudii nuun jelaa cinaqsan. Cinaqsan namni jaamu namni biyya faranjii jiru. Kuma soddom Suudii kuma diiddam Suudii ka isaa waliin lallaalladhaa. Kuma diiddam Suudii ka isaa waliin lallaalladhaa kuma soddom Riyaala Suudii naa isin erga. Nama kudhan shantaa waadii dawaa siriggalaa manallee kireeffadhaa isin bobbaa nama nyaata isinii godhus qabadhaa ijoollee Arsii. Ijoollee Arsii. Laa yoon cinaqsan hudduu teetii wanni hin galchinan biyya faranjii teessee ijoollee xixiqqishoo tan walitti oofu hattaa gosa keessa galtee gumaa ijoollee Arsii yoo jalaayin baa barbaadde yoo nagayaan baa barbaadde maallaqa keenya kuma soddomman keenya Riyaala Suudii nuu kan nagayaan baa barbaadde wali gayyaana. Gurbaan isin asirra argitan kuni nama cinaqsan jedhamutuyyuu maallaqa Riyaala Suudii kuma soddoma nuuf kennee nama ajjeesaa nuun jedhee ajjeesaa turree jedhe. Guyyatti nama 15 jedhe. Ka kaameraa as baafne malee ka kaameraa duubatti ajjeesaa turre nama baay'eedha jedhe. Laala namoonni biyya Awurooppaa keessa ta'anii akka ijoollee kana ajjeesaa turan ragaadhaa jechuudha. Namni cinaqsan jedhamu sun eenyu akka ta'e Jawaar Qorataara suuraa isaallee baaseera inshallah rabbiin haa qabu. Viidiyoo gurbaa kana ammas viidiyoo akka malee qalbiin cabse wayii ilaala. Mucaa Arsii jaanilla. Mucaa Arsii kan madura jira awwaalteen si doorsifna malee maallaqa san deebisii yooka. Habib la najaate maqluuqa kana walitti ajibnoo jenna irran diddibno boleetiti. Ka mucaa Arsii moosan duraanis waliin lolle amma mucaadhaan doorsiftanii maallaqa nyaadhuun jedhan qarshii takko deebiftanii aan cufa fuula sitti feen jedhan mucaa. Najaayyee ka kadho boleetiti yaani wale waan kanaas hin jenne ka isaas hin jiru. Numa ka dhageeffadhuus naan hin jin haasoo tokko sitti hin qaxxalin asumarraa kakuutti fufi. Fufi bareedduuti. Bakkatti gartee sagalee fide dhugoottoon tana. Najaate rabbi sodaadhu bakkatti gartee lafa kaayi najaate bakkatti gartee lafa kaayi hakuuka bakka kakuuka isaa bahe. Viidiyoo kana agartaniitiin jirtanii viidiyoo kanarratti wanta na dirqe keessa mucaa jira awwaallee ka arsiisaniin isin nu sodaachisu jira. Maallaqa san nu kennu amma wanti bakki dubbiitu itti kaate ijoollee dheengaddaa Harargee gosa lamaan Harargee malamaa walitti diranii turan. Sa irratti maallaqa kennanii ijoollee tana qaba ajjeesanii turan. Ijoollee wal ajjeesuu diddeenaan eega nama ajjeesne maallaqa keenya deebisaa jennaan ijoolleen hin deebisnu jette. Hayyee erga maallaqa san hin deebisne mucaa Arsii ka dura jiraa awwaaltan saniin ol baafnaa jedhanii sodaachisan jechuudha. Warrummaan dura jiraa akka inni awwaalu taasisan sun jechuudha. Ijoollee kanneentu duuba jira jechuudha. Laala nama jiraa awwaalaa turan ilma miskiinaa jechuudha. Akkamitti nama ajjeesaa isin hin jennee hin ajjeesinitti ammoo maallaqa nuu deebisaa jedhee uummata lolu jechuudha. Bar uummata ajaa'ibaati. Wallaahi an takkaa waan akkanaa rabbiin hin agarsiifne. Uummata addaatti siin jedhe abbo uummata zaalima. Uummata akkanaa kana viidiyoo ajaa'ibaa hedduu qalbii nama cabsu hedduu qaba. Garuu ammoo namni ilma namaa sheexannu waan akkanaa waan raawwatu natti fakkaata. Hojiin gariin hojii sheexannu namni kenna jechuun hojii sheexannu itti hawwu jechuudha irraa barachuudhaaf. Mee viidiyoo kana ilaala. Yoo jarri lama ajjeeftee maa ittiin kennin. Yoo jarri tokko gurra murtee maa ittiin kennin. Yaa bada diqaala. Nurraa isin hin jennu. Itti aansuudhaan ilmaan sikkoo mandoo gizeen amma tokkummaa keetiin kaatee qabsoo geggeessitu ga'ee jira. Gizeen akka dhiiraa taggaltee dhiirummaa agarsiiftu ga'ee jira. Gizeen wal qabattee keessaaf alaan tokkummaan kaatu ga'ee jira. Maarree lolli labsamee jira. Sa'atii ammaa kanatti abdii gurbaan jedhamu caccabaan kun ilmaan sikkoo mandoo barbaadaa
bakka arginattanitti yakka kanaan dura gudeeddan san caalaa muka hudduun itti oofaa afaaniin baasaa jechuudhaan waraana haaraa labsee jira. Yoo barbaaddan ammoo cicciraa qaama isaa xabbasaa nyaadhaa jedhee labsee jira. Maarree ilmaan arsee warri magaalota garagaraa baadiyaa keessa hojjettan warroonni arabaa waliin kontaaktii qabdan ammarraa isaa kanarraa araba keessanii dawwaladhaa. Nama wallo jedhamu dhalataa wallo jedhamu nama maalummaa isaan beeyne nama sa'atii galgalaa si dhufe kamuu akka barbaaddetti ofirraa dhoorguu mirga guutuu qabda. Kanaafuyyuu hundi keessan amma booda ummata nama gudeedu kana harka akka hin seenne waamicha isinii dabarsina. Warroonni taariba deemaa jirtan Sumaalee irraa gara Yamaniititti, Yamanii irraa gara Suudiititti, Itoophiyaa irraa gara Sumaaleetitti dhaabbadhaa isiniin jenna. Isa kanaan dabalatee dhalattoota walloo bakka argamanitti isaan duula garagaraa har'a baaneetiniin arsii guurree muka hedduu itti kennee afaaniin baafna jechuudhaan waraana haaraa labsanii jiran. Maarree lubbuu kee baraaruudhaaf jiraachuudhaaf bakka jirtutti of qopheessi. Xilaata si dhufaa jiru karaa inni sitti dhufeen keessummeessi. Warra harka isaanii seenan rabbiin rahmata isinii haa godhu isiniif. Rabbiin isinii haa araaramu. Garuu yoo dandeessan xilaata harka osoo hin buune xilaata san ofirraa deebisuudhaaf tattaaffii godha. Kanaaf jecha amma ammoo namni haaraan harka walloo seene harka warra nama gudeeduu seene jennee ajandaa kana teennee booyuu hin qabnu. Isaan yoo nama ajjeesan nama isaan ajjeesaniif illee hin boonnu. Abaddan takka eega waraana seente booyuun hin jiru. Haqa isa dhumaa taaggaluu si barbaachisa. Kanaaf dubartiin teennan booyinaa dhiirri keennan booyinaa gocha suukaneessaa barbaadan yoo jarri hojjetan yeroo takkasitti dhagaamee booyuu hin qabdu. Kanaafuyyuu waan dandeetteen ummata kana ofirraa dhaabuudhaaf tarkaanfii barbaachisu fudhadhaa. Warri Suudii keessa jirtan abdiin baadiyaa jira magaalaa keessa. Viidiyoon kun ammoo Ahmad Cululleeti. Gurbama kaleessa viidiyoo kan keessa isiniif ibsu jechuudha. Amma ammoo xiixee waakkatu jira. Yoo isaan tokko ajjeesan ajjeesa morma irraa muraa gurra irraa muraa jedhee awaajii dabarsaa ture. Namni kun ammoo jaarmaan jira biyya Awurooppaa keessa. Ofii biyya nagaa ta'e biyya ijoollee miskiina biyya Arabaa keessatti qocootisaniif akkasumallee horii eeganii oorruu namaa keessa gangalataa oolan wal ficciisaa wal ajjeesaa ture jechuudha. Laala Oromoon sadarkaa kanatti wallaaltee ufumaa deebitee wal fixaa wal ficciisaa turte jechuudha. Bar anka jedhe maal argatan du'a kana booda kan jedhu ammoo ajaa'iba. Haga xumuratti nafaana bu'a. Viidiyoo nama ajaa'ibu hedduutu jira jechuudha. Waan addaati. Mucaan duraa sun maqaa isaa Firoomsaadhaan dhalataa Harargeeti. Kun ammoo Arsiidha. Ammaaf jaarmaan jiraata jechuudha. Cinaaksaan gurbaan ajjeesi jedhee itti kenne sunillee eenyu ijoollee Harargeeti jechuudha. Kun mucaan ijoollee Arsii wal ajjeesaa ture. Hayyee viidiyoo kana ilaala. Mataa ijoollee Arsii qaqqalaa na fida. Tokko sheekan dhageena. Sheeni dalagaan isaa salaachisu. Quraana qaraasisuudha. Baalagee hedduu maaltu isaan naqe. Galgala kana ijoollee Arsiidhaa qabaa mana kajjattu ultanii fida. An sheekan sodaadhu Shariifaan sodaadhu. Abbaa fedha rabbii tokkicha malee. If kabachiisa ijoollee argee kabajaa fi intalti suni maqaa isii kuulleedha. Hundi keessanuu miidiyaa kanarratti hin beektan. Intala dubbaan shamara silaa duutu yoo jiraate dhaabaa kayyattu jechuudha. Nama wal ajjeesu silaa jidduu seentee addaan qabdu ajjeesaa fi daamana kiyyatti gurra ayettee labsii ijoollee irratti dabarsaat. Eessa teettee mana madaamii teettee firaashii bareedaa irra teettee laayivii banattee akkasuma fiiltera gaarii irra kaaddeetiin akkasitti ijoollee gammoojjii keessatti nyaattee garaa hin qabne wal ficciisaa turte jechuudha. Laala uummanni Oromoo dhiira bira taree haga dubartiin mujrima taatee nama miitutti gaheetiin jiraa jechuudha. Argaa uummanni addunyaa irra jirtan gootuun uummanni Oromoodha. Sadarkaa kanatti shamarri kenna maafiyaa taatee miskiina wal ajjeesaa ture jechuudha. Mi'a anka jedhe ajjeechaa kana duuba bu'aan isaan argatan maali? Ajjeechaa wal ajjeesan kanaan duuba maali akka argatan na dhibe wallaahi anta akka nama akkana argeen beeku uummata zaalim. Nama wal ajjeesan jechuudha. Ofii bakka gaarii firaasha bareeda bakka itti tolu ta'uu ta'anii. Hayyee viidiyoo kanallee ilaala. Namni Arsii ajjeefte jannata galti. Inni immoo qaxaqqaxxee tumte ajjiri xixiqqoo akka nama waa masgiida keessatti waa sadaqateeti. Amma waliigaluu jirran wal fahamu jirra. Yoo Arsii ajjeefte jannata biduushakii galti. Yoo immoo kukukkuttee arraba faa maal faa cirte keerii akka nama masgiida waa sadaqateeti. Mucaan kun ammoo ijoollee wallooti. Wanti inni jedhee dabarsu jiru Arsii namni gurra mure, namni arraba mure, namni qaama ciccire akka nama masgiidaa waa sadaqeetti jedha. Namni lubbuu baase ammoo shakkii malee jannata galaa jedha. Mi obboleessa kiyya waan akkana jedhu meessa qara jettee yaadate. Amantaa Islaamummaa barsiisa Islaamummaa keessa wanta akkanaan jira. Maali inuu jibba hagana wal geessu inuma qabdi Oromoon kutaa garagaraatti bakka feete illee jiraatte sadarkaa kanatti inuma qabdi. Diraaga dhuganii
machaanii sakaraaranii beekamtii barbaacha akkasumallee maallaqa ijoollee irraa gisiisan argataniif jecha lubbuu ilmaa miskiinaa kana gochuun maali rabbiin hoo yaadatanii jedhee bar ajaa'iba bar wallaahi waan hedduu nama dinqisiisu waan hedduu qalbii nama cabsu jechuudha san bichaa miti ammallee mee viidiyoo kanallee ilaala. Taamma dura ammoo guutuun keenya waliigallee gooneen bakka cina saantiim itti baasaree rabbiin guyyaa irraa kana hin baafne bari isiniitiin ergan hunje san kunoo gootichaa argee hundaan dalaga irraa bayyee jinnii hundaan san nu gurmeessedhi san waan lafa dhaggeeffadha egaa jinni shayitaanaa dhaggeeffadhu gaarsiin tun boruus warra lubbuun jiru hayyee eega kana gaafas maallaqaan gargaaramnee nama finneettan dhageega boroo agartaniitiin jettan viidiyoo kana intalattiin haasaatu suni firoomsaa mucaa jalqaba isinii fi waliin hojjetaa turte jechuudha. Kan yeroo sanii waliigallee hojjanne jettee akka harka keessaa qabdullee dubbataa jirti. Maqaa isii Najaatiidhama. Eessa akkasiin jirtu immoo barbaadillee irra gahuu hin dandeenye hin arganne jechuudha. Laala sadarkaa kanatti intalti shamara mana madaamii keessa yookaan biyya Awurooppaa keessa jettee ilmaan dhiiraa wal ficciisu jetti jechuudha. Namni dubartiin argite ibidda sodaatu jetti Oromoon dukkanaan sodaatu jetti. Kanaaf akkanatti ijoolleen kenna dhumatte waan ijoollee kenna fite argaa ufumaa wal fin ufumaa wal nyaanne jechuudha. Oromootu afaa walitti deebitee sadarkaa kanatti duriyyeen biyya ormaa keessatti haala mijeeffattee wal qalchiisaa turte jechuudha. Ajaa'iba bar nama dinqisiisa. Suuraa kana ammoo laalame. Suuraa isin amma sirra agartan kuni Hafarsoo jedhama. Gurbaan kun gurbaa jalqaba balaa kanaaf sababa ta'e. Gosummaa tanaaf sababa ta'ee gosummaadhaan miidiyaa irratti ol baasee namni wal ajjeesu ture isaa jechuudha. Dhalataa Arsiiti. Ijoollee Arsiiti. Garuu ammoo ajjeechaa keessatti sababa akka jalqaba ta'e kana laal ofii inni eessa jira haala mijataa keessatti jira meeshaa gahaa harka qaba akkasumallee bakka itti toluuf akka itti tolu jiraataa ture garuu ammoo miskiina wal ajjeesaa ture viidiyoo isaa ammoo barbaadee dhabe argachuu hin dandeenye rabbiin haa qabu inshaallah suuraa kanallee laala suuraan kuni Abdii Bilisummaa jedhan gurbaa Abdii Bilisummaa jedhanisanii ijoollee wallooti jalqaba namni balaa kana Hafarsoo waliin kaase gurbaa kana jechuudha. Sababa isaaniitti waggaa afurii olitti ilmaan Oromoo dhumataa ka ture kutaalee garaagaraa irraa lakkoofsan qabu jechuudha. Haati gabbaatee ilma hin dhabee malee sababa inni ittiin dhabame kan hin beekne Oromootu dhabamsiise jechuudha. Laal nama afaan Oromoo dubbatu nama Oromoo ofiin jedhutu nama ammallee akka waan gandi isa ergatee gandaaf qabsaa'u tokkotu ijoollee kenna akkanatti kichuu karaa dachaase jechuudha. Laal sadarkaa kanarra genneetiin jira. Sadarkaa kanatti namni akkanatti wal fixaa ture jechuudha. Akkasuma ammoo barreeffama Jawaar kana dubbisame. Bulguuwwan jedhe akkuma Jawaar jedhe uummanni uummata bulguudha. Bulguuwwan kana keessaa namni afurii to'atameera. Namni afurii sun eenyuun akka ta'e ammoo icciitii godhee dhufse inni hin himne. Akkasuma namoonni tokko ammoo Usmee fi gurbattiin Muzammil jedhamu sun qabamte ni haasa'u jiranii inshaallah warra hafillee rabbiin itti haa dabalu jaras yoo taate rabbiin dhugaa haa taasisu qabamuunis jalqabeetiin jira. Intala abaaramtuu tana takulli jedha intallee Jawaar maxxaseetiin jira. Inshaallah isinis mana madaamii jirti magaalaa keessa jirti waan ta'eef yeroo gabaabduutti barbaadamte hin qabamti jechuudha. Akkasuma bu'aan Jawaar as keessatti hojjete wallahi bu'aa fakkeenya hin qabne. Bu'aa lakkoofsaan himamne jechuudha. Mee barreeffama kana dubbisa. Barreeffama kana imbaasii Itoophiyaatu maxxanse. Anguutuu isaa haga jalaatti dubbiseetiin jira. Barreeffamni maal jetti sababaa sooshaal miidiyaa irratti ijoolleen lammii Itoophiyaa ta'an wal fixuutiin viidiyoolee suukaneessa tokko miidiyaa kanarratti deemu arguu kennarraa kan ka'e ijoollee kana seeratti dhiyeessuu fi ammallee to'annaa jala oolchuudhaaf hojii jalqabneetiin jirra jedha. Odeeffannoo waa'ee ijoollee kanaa irratti namoonni qabdaniif viidiyoo ragaalee garaagaraa yoo qabdan nuuf qoodaadhaa jedhan. Kana eenyutu jechisiise Jawaarii jechuudha. Qabsoon Jawaarii milkaa'inna irra geetteetiin jirti. Milkaa'uufillee inshaallah abdii guddaa qabna jechuudha. Galma akka geettu. Kun ammoo nuuf milkaa'inna guddaa. Zaalimman tun guyyaa tokkotti ijoolleen kennan raftee nagaan bultee zaalima fincaa of keessa fixxee nama surree keessa fincaalu jiru. Hafarsoo namicha akka Hafarsoo deebi'ee Ahmed Colollee jedhamu kun fincaan fixachuu jirti jechuudha baay'ee muddamteetti. Inshaallah rabbiin isaan haa qabu hin qabamanillee fedha rabbii guddaatiin. Laal akkana fakkaataa jechuudha. Namoonni qabamanis nama furii geeraa inshaallah akka Jawaar maxxasetti namoonni kuwwan qoratamuu fi to'annoo jala jiranii hin to'atamanillee abdii qabna jechuudha. Gurbattiin Abdii Bilisummaadhaan sun ammoo amma galtee biyya jirti. Isiillee ammoo gaa inshaallah Jawaar jala bu'ee hordofu jira akka qabamanii yeroo gabaabdutti seeraan dhiheessan abdii guddaa qabna. Asirratti wanti ani isin himachuu barbaadu ijoolleen keenya kutaa Oromiyaa 11 irraa baatan
kutama feete keessa jiraattee obboleessa waliin dhalatti illee yoo ta'e obboleessi kakkee sun mujrima yoo ta'e hin jedhe ofirraa baase. Maaliif jennaani sababa isaatti miskiini tokko du'ee ati of jalatti da'oo yoo godhatu ta'e inni illee boru sillee nama biraati ajjeesa. Osoo ati ammoo nama biraa osoo an ajjeesanii bakka inni nama ajjeesaa sun akkam ta'a waan jedhu of ilaali. Kanaaf hundi keenya tokkummaadhaan Jawaar cinaa dhaabbannee irratti duullee namoonni waan kana baasuu dandeenyu yoo baasne ijoolleen keenya nagaan jiraachuu danda'anii jechuudha. Namni Suudii akka hin deemne jechuun innumaa waan yaadan. Suudii irraa hafuun hin danda'amu akkuma Jawaar jedhe. Sababbiin isaa maalidha? Namoonni keenya hedduun irraa jiraatanii biyya alaata ammallee ollaa keenya dhihaatuu fi karaa qallaaliin karaa miilaatiin bahamuu dandeettu keessaa isa takka waan taateef jechuudha. Kanaaf namni keenya achi deema. Miskiinni akka bahee hin dalaganne kadhooga daalimoota kana ammoo qabnee nuti seeraan dhiyeessuu qabnaa jechuudha. Tokkoffaa irratti namni waan kana gochuu danda'u namoota oolmaa bultii isaanii beeku, iddoo isaan jireenya beeku, akka itti isaan jiraatan beeku waan kana gochuu irratti qooda guddaa taphata. Lammaffaa irratti ammoo namni waan kana gochuu danda'u namoonni iqaamaa yookaan hayyama magaalaa sanii achi keessa qaban waan kana gochuu irratti shoora guddaa taphachuu dandeettanii jechuudha. Tumsuu dandeetta waan kanaaf. Waan kanaaf haga dandeettanii tumsitanii akka qabamee icciitiin kunis bahee ijoolleen teenya nagaan jiraatu taasisaa isiniin jedhu. Inshallah odeeffannoo biraa wanta haaraa wantoota isin fayyadaniif ammallee waa irraa baratan ammallee zaalima kanneen warroota ol bahee viidiyoon isaanii bahanii fi akkasuma icciitiin isaanii ol bahe na bira dhaqqabe kamuu isin biraan gaa inshallah na hordofuu hin dagatina mana kanaaf haaraawota tan sabskiraayib godha inshallah na jajjabeessaa isiniin jedha Hamzaa miidiyaan filannoo keessan haa ta'u haga viidiyoo biraatti walitti dhufutti nagahaan naa turaa isiniin jedha. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.